Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ilaalu doktor Abdussi bakka zaareen dazillee Laura tanaa dijjaallo. Oduu ajaa'ibaa, oduu ajaa'ibaa, ajaa'ibaa. Salphina nama natti tolaan. Salphina nama Oromoo garee salphatu baay'ee natti tola. በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። ሳሊያሳ salphina ajaa'ibaa. Waaree saplinaa rabbi sii dhaabe jechuudha. Lammaffaa irratti pirezidantiin keenya jechuudha guyyaa balantideeyitiin jaartii babbareeddoo akkanatti jijjiiranii jechuudha. Maal jedhama isaa? Akka karameellaatti xuuxadhumoo. Narqaa badee warabbal qaba. Pirezidantii maammee feesbuuk irratti argitanii jirtu. Inaafaan na ajjeesaa bulee. Waa'ee Saaliyaa Saamii sin dubbanna Saaliyaa Saamii har'as salphina akkuma dheengadda sinitti hime ammas ija fuulaan dhiqattee mana Jawaar Mahammad dhayxee salphatte har'allee ammallee lammaffaadhaaf araaramuudha jettee mana Jawaar Mahammad artiistota tokko tokko wajjiniin dhayxee jennaan Jawaar Mahammad baay'ee tokko akka itti aaree jiruu fi qaanessee akka jedhetu dhagahamaa jira jechuudha. Baga salphatte dhugaatiin jenna. Hamma gaafa ati Oromummaa kan keetti amantee Oromoo dhaabbattee dhiifama gaafattutti namni Oromoon sichi nama siin jedhee si amanee ofitti si butu jiru. Sarii maskiida seente taatee jirta artiistii keenya maal sii goona. Dhiifama gaa Jawaar keenya baga salphifte. Ammallee Jawaar nama dhugaadhaan dubbatee ture bar kan na nyaataa ture namuma an hiriyaa kootii jedhee ofitti butetu deebi'ee na nyaate jedhe. Hiriyaadhuma isaatu deebi'ee isa nyaate jennaan Jawaar Mahammad isa nama tokko ofitti butaan jiru argitanii. Eenyuunu warra wajjiniin hidhaadha bayan ala nam tokko ofitti butuu erga dhiisee tureera Jawaar. Hojii mataa cimaa hojjetaara jechuudha. Ammas Jawaar Mahammad baay'een keessan gaafii maaliif callise jedhaa jirtu. Warabbal kaaba Jawaar Mahammad waa'ee hidhamtoota Suudii Arabiyaa irratti halkanii guyyaa rafiitii itti dhabee akka ijoolleen kun baatuuf dhiibbaan inni godhaaru jedhan waan ajaa'ibaa ta'an. Warra bira jirurraan dhagaye wanta kana ammoo ayyookiin Jawaariin waan haa kaffalameen waa soba wayii dafaa fuudherran kaa'u. Jawaar Mahammad halkanii guyyaa feesbuukii irratti barreessuudhaan miti. Dhiibbaa gochuudhaan sadarkaa tokkoffaarra takka ijoollee kun galtuuf mimmaan buusee bo'aara Jawaar Mahammad. Isamma guyyaa suuraa jaraa argurraa kaasee guyyaa akka jarritti arganurraa mana hidhaatii kaasu akkuma ijoollee sana Jawaar Mahammad bahuu arganii achi keessatti akkas ta'anu gaafa inni mana hidhaa keessa jiru sana maqaasaa Jawaar jedhanii barreeffatanii jiran sana argee mimmaan qabachuu dadhabeera. Halkanii guyyaa hojii isaa taasifatee ijoollee Suudi Arabiyaa kanaaf Jawaar Mahammad akka bahanuuf takkaa itti beeku dhugaa dubbachuudhaaf galata namaas dhoksuun barbaachisu siniin jedha. Egaa abbaan imaanaa Finfinnee keenyaa pirezidantii maammeen guyyaa vaalantideeyitiif maal jedhama bannaa taachuu koomintiin kaleessa kennaa ture xuuxachuu miti hodhiis miti. Koomintii ajaa'ibaati bar jaartii kan koomintiidhaan kenneef achirratti maal beektu tokkoffaa maammeen nama waan jedhetti waan amane tokkotti dubbatti deebi'uu hin beekne nama namatti toluudha. Waan godhes immoo nama dhoksuu hin beekne dhugaa dubbachuuf. Nama waan godhe tokko itti amanee dhibbatti godhuudha maammeen. Asitti illee argaa turre barri gaafa nama arrabsaa ooles gaafa barbaade haa jedhee boohee nama dhiifama gaafachuu danda'u abbaa jaalalaati. Garuu koomentiin kan koo kana kolfisiisee kan namni hariin gaafii gaafate jaartii kee isii sabboontuu jedhanu waggaa kanaa sanatu gurraachofte immoo kan biraa fuutedha. Maammeen hanga meeqaa fuuchuudhaaf shamarran rabbiin jaalala kenneef gurbaa. Shamarran amma warra kaleessa koomentii jalatti maal isaa wayyoo jedhaan keessaa taana laala iftaan immoo jarumatu itti heerumuudhaaf intineedha. Shamarran hinuma jaallatti. Pirezidantiin keenya pirezidantii kantiibaa magaalaa Finfinnee waan ta'aniif shamarran irratti wal fixxi. Dhugaan jirtu kana. Baga fuutan isiniin jenna. Warri ajandaa gootanii jettan immoo wanti bicuu sii badde karaa irratti akkasitti kiisingii ajaa'ibaa wal gochuu yoo intineedhan malee jaalala walii kennuun bareedduudha. Oromoon jaalala baree akkasitti wanti jechuun waan namatti tolaati. Ittaan suudhaan qeeqaa adda addaatu galaanaa gaaromsaa irratti ka'aa jira. Artiistiin safuu Oromoo akkamitti cabsaa? Artiistiin akkamitti intini Oromoo keenya safuu jettanii uummata keenya mana keessatti hambisuun barbaadina.
Dhugaa jirtu immoo gisee tokko tokko walitti mulu. Safuudha jennaa yeroo hunda uffatuma dawrii uffatanii dhaabbachuu miti bara. Namni jaartii ofii wajjiniin qanii vaalantirii qanii ayyaanaa kan bata jedhee ofirraa suuraa bareedaa raahaa godhe. Maali isin bakka warri intini jedhe kun warra biraa qofatti Oromoon akkasitti jaartii ofii wajjin bareedee sada jedhee suuraa istaayilii qabu suuraa nama mararu suuraa Oromoo jaalala barsiisu yoo maxxanfate maali boosu maali boosu hin boohina boosanii nun boosisinaa jaalala baraa galaanaa gaaromsaa safuu tokko wanti inni cabse hin jiru suuraan inni jaartii isaa wajjiniin akkasitti bareedee ka'e sun naaf ta'eera itta manee godhe waan ta'eef si maaltu dhibe ilaaliyyoo si'iif ta'uu didi si'iif isaa itti ta'ee jaartii isaatii wajjin itti bareennaan poostii godhateemi erga safuu Oromooti artiistii tokkorraan eegamu maaloodha bakkee walakkaatti hin kaane suuraa sana galaana gaaromsaa gibbii mana isaa keessatti hirkate akkasitti bareedanii uffata wal fakkiidhaan akka warra faranjoota uffata diddiimaayyuun uffanne bara happy valentine adii uffate akka aadaa Oromooti adii uffateetiyyuu dhufe galaanaan keenya. Anis doktorri keessan egaa yoo akkas ta'e jaalala barsiisuudhaaf jedhe yeroo tokko bakkee keessatti kuffisee kufaan ture ani irratti duuluu barbaaddu moo እኔ ላይም ልትጮሁ ትፈልጋላችሁ? ድቄቶም ምን አይነት ናችሁ በእናታችሁ? እኔ ላይ አትጮሁ። አnis jaalala Oromoo barsiisuudhaaf aarsaanaan hin kaffalin jiru doktora keessan kan kufee kuffisa jedhamee maqaan naa bahe sababa Oromoo jaalala barsiisu. Oromoon yoo ati bicuusii waan jaalalaan bakka uummata keenya jaalala wanti nu wallaallee siyaasa qofitti dhiphannuuf yoo namni bicuusii waan jaalalaan jaartii ofii wajjin fireendii wajjin bareedee suuraa wahii ka'e safuu dagattani safuu keessan natu samiitti dhee safuun maal isaa safuun nama ajjeesuu caala nama hamachuu caala haqqii namaa miidhuu caala jaalala irratti safuu jettu safuun soba sobuudha safuun duudhaa Oromoo dagatanii itti nama ajjeesuudha sobaan mallaqaa yaanii dabarsanii nama gurguruudha safuu kan jedhamu malee jaalala jaartii ofiitiif kennanii bashannansiisanii wajjin suuraa babbareedaa ka'anii poostii godhachuu waa tokko safuu tokko hin qabu Oromoo dammaqi kanarratti hojjechuu qabna amma warri waggaa lama dura waggaa sadii dura waa'ee artii irratti artiistonni keenya maaloo dullaa lafa ka'aatii sirba bareedaa baasaa jennee buuhaa turre na beektu yoo dhiibba soba ta'e har'aa artiistiin keenya maal akka addunyaatti dhageetti godhachuu jalqabe qeeqameeti dullaa lafa ka'aa magaalaa keessatti sirbaa magaalaan isiniif maaliif isin baqate isin barka magaalaan Finfinnee isin keessaa baqattanii baadiyyaa keessatti sirbitan magaalaan Finfinnee kan Oromooti jennee dubbataa turre dhugaan jirtu kan har'a magaalaa keessatti sirbuu jalqabaniiru mana adda addaa bakka bareedaa hoteela gurguddaa keessatti sirbuu jalqabaniiru kanaa achirratti hojjetamuu qaba Oromoonis akka jaalala baruuf dhiibbaa guddaa barbaachisa akkas nan dogongore yoo ta'e na of kolchaa Oromoo kiyyaa subscribe like godhaa galatooma